Yooyyaa shama harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan marattuu isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa keenya galata waaqayyoo har'a immoo egaa bareennee bareechaa jirra shaashambaa jechaa jirra dhugaa dubbachuudhaa fi oolman keenya baay'ee namatti tola egaa akkuma argaartan sistariidha rifeensa sistarii kanaa haalan irratti babbadee ture ishiinis egaa haadha daa'imaati waan taateef rifeensi ishii xiqqoo jalaa badee ture haa ta'u malee guyyaa har'aa kana sistarii kiyya bareechuuf qophii koo xumureen jira egaa akkuma argaa jirtanii qilleensa bareedaa fudhachaa barandaa irratti rifeensa ishii kana sirreessaa jiru utuma rifeensa ishii sirreessaa jiru viidiyoo akka waraabu immoo kan na taasise namoonni baay'een meeshaa rifeensa keenyan hojjetannu yeroo baay'ee isa akkamii fidannee dhufnu biyyatti maabiraatiin nuuf kaasaa waan jedhamu baay'een keessan hin dubbattu gaafii na gaafattu gaafii kan isin na gaafattan keessaa muraasa deebisaan ture muraasa isaa immoo har'aa viidiyoo kana keessaa wanta gaafii isinitti ta'ee hin argattu jedheen abdii qaba akkuma argaa jirtan egaa marsaa jalqabaa istireet gochaa jira marsaa jalqabaa xiqqoo irra oofin jira kaawuyyaa marsaa lammaffaadha kun isa xumuraati jechuudha kun rifeensi ishii baay'ee tokko namatti tola egaa daa'imaati rifeensi ishii akka harka xurii fi akka duriitti nafanii jedhamti yeroo Oromoon hin mammaaku haadha daa'imaa waan taateef rifeensi ishii kun yeroo ijoollummaa ishiiti fi amma tokko miti amma haadha ijoolleeti ijoollee koo jetti maal egaa hin beektu haadha ijoollee waan taateef rifeensa ishii kana jalaa dhumatee jira jechuudha akkuma argaartan dhugaa dubbachuudha fi isa gaarraa booniin keessanii haalan istireetii gochaaf hin jira xiqqoo jalaa gabaabbatee rifeensi ishii duratti gobbina hin qabu hin gobbate jechuudha isa immoo fallisaa mallisaa maanni yoo jettanii istireetii kana jechuudha istireetii akkasitti yoo keessaa filfiltanii gootanii rifeensi ishii bakkatti deebi'uu danda'a kanaaf guyyaa har'aa kana kottu anatu si sirreessaa faansi godha fataansi godha jedhee fidee akkuma argaa jirtan fataa gochaan jira egaa isinis daawwattoota keenya wanna kana bitadha maashin wanta rifeensan hojjetamu kana gosa sadiin qabachuudhaan ofii kooti kanamma narkatti argaa jirtan kana akkasuma shashwaarii hundi keessanuu hin beektu shashwaarii jechuun isa ka goggogsu rifeensa keenya erga miiccannee booddee kan goggogsuudha jechuudha isas fidadhaa kottaa dirqama maaliif rifeensa keessan miiccattanii gana aduu keessatti amma bishaan irraa goggogukti eeguu isin hin barbaachisu shashwaariidhaan rifeensa keessan bishaan irraa goggosisanii sana booda gara istireetii gochuu yookiin maruutti deemtu isas fidadhaa fakkeenyaaf fi yeroo bonaallee aduutti yoo goggoffattanii yeroo gannaatiif immoo shashwaariin sun baay'ee barbaachisaadha yoo dhuma istireetii gochuu yookiin marachuu baattanii rifeensa keessanii shashwaarii sana godhattanii yeroo gannaa jechuudha yeroo gannaa yeroo akkaati cabbii sana shashwaarii godhattanii yoo dhiistan rifeensi keessan baay'ee bareeda namoonni gariin baay'een isaanii shashwaariin gadheedha ka jedhan hin jiru garuu shashwaarii iddan fayyadamuu jalqabee gara waggaa 7 ani jechuudha dhugaa dubbachuudha fi gara waggaa 6 fixee waggaa 7 garuu rifeensa kootti miidhaa inni fide hin argine jechuudha yoo fayyade malee baay'een doktoroonni illee waan kanarraan dubbatu shashwaariin baay'ee gadheedha ittiin fayyadamina maal jedhu garuu ana omaa wanni inni dhiibbaa narraan ga'e hin jiru rifeensa kiyya ittiin hin goggoffadha biyya arabaattis ittiin goggoffachaa ture amma immoo dhugaa dubbachuudha fi ittumaan fayyadamaa jira jechuudha keessattuu damaa biraanni naasirratee ittumaan fayyadamaa jira waan ta'eef dhiibbaanni narraan geessise hin argine shashwaarii fidadha isin kana harka koo keessatti argaa jirtan kanallee istireet kan godhuudha baala istiraasa jedhamu sana isallee fidadha inni kan biraa kan maru sana jechuudha yeroo biraa viidiyoo meeshaa kana sadan harka koo keessatti qabee viidiyoo isiniifan waraaba jechuudha amma fi shashwaarii illee ittiin goggogsiifin ture sistariidha yeroo sana viidiyoo yaadannee gidduutti viidiyoo jalqabee sababni gidduutti viidiyoo jalqabee fi gaafii baay'een keessan na gaafattan ilaalchisee asumaan deebii isiniif ta'a jedhee waan yaadeefin gidduutti jalqabin isiniin jedha isas fidadha
Egaa Itoophiyaa keessatti wantoonni tokko tokko rakkisaadha. Wantoonni akkamii yoo jettanii keessattuyyuu yeroo sagantaa wayii qabdan jechuudha. Sagantaa cidhaa, waamicha, sagantaa gugurdaa kana yeroo qabdanii mana rifeensaa yoo dhaqxanii dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa guutuu achuma ooltu jechuudha. Manni rifeensaa baay'ee tokko gobbaa. Anillee ergan biyya galee yeroo 4 yeroo 5 mana rifeensaa sana deemee sababni mana rifeensaa deemee fi nama akkanatti rifeensa koonaa hojjetu dhabuurraan kan ka'e manatti jechuudha. Dhabuurraan kan ka'e akkasumallee maabiraanni rifeensa maashina kana sochoosu yeroo duraatiif waan hin jirree fi manuma rifeensatti ilaasha shuwaariin lafarratti kan argitan kanaadhaan qabasasi mana rifeensatti hojjetataa ture. Garuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf sa'aatiin namaa achumatti namarraa dhumata, achumatti gubata, guyyaa guutuu achuma ooltu. Sanayyuu gatiin isaa mataa baay'ee gubbuu ta'ee achitti miicattee kondishinarii fayyadamtee waan hundayyuu eewu tattaatee waan itti nannaqamu kanatti nannaqatte taanaan qarshii 300 yeroo ammaa kana mataan xiqqoo kan daa'imaa taanan yookiin aphii taananii birii 200 jechuudha. Sanuyyuu waa'ee gatii isaati osoo hin ta'in waa'ee achitti yeroo gubuuti kan baay'ee tokko namatti dhaga'amu. Muqatiinsaa achi keessatti nama ajjeesa. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko Itoophiyaa keessatti rifeensa mana rifeensaa dhaqanii hojjetachuu yeroo namaa singuba baay'ee tokko ulfaata. Isiniin jedha daawwattoota kiyya hundaafuu gaa kanarraa bilisa taane jettanii yoo yaaddanii bitadhaatii koottaa isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf shishwaarii bitadhaatii koottaan isiniin jedha. Shishwaariin baay'ee tokko fayyada. Istireetii kan godhu baay'ee tokko fayyada. Wanna iqaa kana ofitti bibbittanii shaanxaa keessan yookiin kaargoo ergattanii wajjin cannaqamoo osoo hin ta'in wanta Itoophiyaa keessatti rakkisu tokko bitadhaatii koottaan isiniin jedha.